yeroo tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaadanitti jireenyi akkasiin barbaadanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irraatti waan hojjedhee isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifama naa godhaa. Anaa fi guyyaan har'aa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadhaa. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladha. Yeroo yaa obboleewwan kiyyaa wanti tokko akka itti dubbatanii fi wanti dubbatanillee nama dhiba. Garuu yeroo hunda rakkoon mudatu hunda keessatti namni tokko darbuu danda'a. Lubbuun nama tokko akka malatti illee darbuu ni danda'a. Garuu please obboleewwan keenya lubbuudhaan haftan lubbuu walii baraaruun hamilee walitti horuun jireenyi ganda duniyaa kun yeroo hunda ni beektan namni kamiyyuu har'a argatu boru dhabuu har'a gammadu boru gaddu osoo harkaa qaba jedhan harkaa dhabuu kiyya osoo jedhan harkaa nama bu'a. Please akkuma argatuun jiru dhabuunis ni jira, akkuma dhabuunis jiru argatuunis ni jira. Ganda lafa duniyaa kanarratti wanta kamiyyuu itti dhufne asirratti dhiisnee deemna. Please yaa obboleewwan kee jalqaba irratti obboleetti teenya kan maatii fi firoottan isiitiif rabbiin obsa haa kennuuf hedduu qalbii nama cabsa. Garuu namoonni lafa kanarratti haftanii viidiyoo kana agartan please duuti furmaataa miti. Gaafa guyyaan ga'e nu hunduu ni duunas ni deemnas. Garuu jireenya jiraannu keessatti obsaan dabarree rakkoo kamiifuu gandi duniyaa kun ganda rakkoote ganda qormaataati. Waan kamuu obsaan keessa dabarre gaafa guyyaan ga'e nu hunduu ni duuna. Namni hin duune tokkos hin jiru. Namni zalaalam duniyaa kanarra jiraatu tokkollee hin jiru. Please yaa obboleewwan kiyya. Ka darbiif boo'uu qofa osoo hin taane ka jiru waa walii dhaamuu qabna. Rakkoo isin mudatuuf waan argattanii dhabdaniif jettanii please du'aan filatinaa. Du'a itti dhaqqabna. Jiraanni osoo hin argin qormaata kamiyyuu ni darba waan ta'eef anamma haasaan keelleen harkaa babbadee jira waan haasoo bakka taasisuu illee hin beeku. Garuu please lubbuu fi balleessuu fi du'uun furmaataa miti. Obboleettii teenya tana dhabnee jirra. Garuu obboleettii teenya tan biroo dhabuu hin qabnu. Obboleessa keenya kan biroo dhabuu hin qabnu. Please wanti kamiyyuu isin mudate ni darba. Akkuma guyyaan ifaa jiru guyyaan dukkanaas akkuma guyyaan dukkanaa jiru ifnis jira. Abdii hin muratinaa. Du'uu hin filatinaa. Kana malee waan biraa waan jedhu hin qabu. guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan toreanii. Kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera. Hojjedhees jireenyaan jiraadhus argeera. Warri isin gaddisiise dhiifama. Maatiin koo obboloonni koo hiriyoonni koo hundi keessan dhiifama guddaa naa godhaa. Anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Kanaafiyyoonis bakkaanii fidadhe deemaan jira waanta ta'eef isinin jaalladhaa. Yeroo gaarii turtii qaarii qabaadhaa. So wanni nama ajaa'ibu obboleettiin teenya sa'a lama dura posti gootee ture viidiyoo fi barreeffama adda addaa kana. Wallahi dhugatti garaana nyaatte garaana balleessite. So hundi akkam jirtan obboleeyyan ganamaan osoo FB ilaaluu asuu waa wayii ishee narra gooteetiin arge. Obboleettiin teenya tuni of ajjeestee yookiin immoo of fannistee jaanii. Namoonni hedduun gaa miidiyaa irratti ni beekanii waan kana wal qabateeti waan takka dubbachuudhaa dhufe. Warroonni irra sooshaal miidiyaa gubbaa jiru waan gaariis daleeyde waan badaas yeroo daleeyde ispeeshaalii yeroo takka yeroo dogoggora saniin umrii ta'e guutuu koomantiin tun hagam akka sammuu namaa jeeqxu hagam akka hamilee namaa buustuu fi hagam takka akka namni of jibbu nama gootu namoonni hedduun takka kadabranii fi
obboleettii teenya irrattis fakkeenya fudhachuu dandeessanii. Egaa obboleettiin teenya tuni karaa miidiyaatiin viidiyoos waraabdee nagayaa jireenyi jetteeti of ajjeeste yaanii an dhugaa hun seene yeroo suunnatti hirkitu hedduu rifadhee wallaahi maalin jechuu fedhe sumaanuu namoonni miidiyaa kanarrattis usnee wal jibbinu ispeeshaalii dubartoota koomantiidhaan jechoota babbadaa jechoota hamilee ishii cabsu yeroo hunda warri jennuun jireenya kun hanganuma jireenya hedduu xiqqaadha jireenya gabaabaa kanaaf yeroo hunda wal qeynee even eeva ishiin poosti goote koomantii jalatti deemuuf hin deemaa akka ishiin jettee poosti goote irratti rabbi dhugaa siif haa godhu maaliif amman duune maaliif amman deemna jaanii obboleeyyan keenya cinaan tokko koomantii akkanaa barreessuuf ture. So hanga yoom akkanatti osoo nama jibbinuu namni bifa kanaan obboleeyyan keenya biraa dhabna eenyu akka itti aanus namni beeku hin jiru please especially shamarran dubartoonni yeroo wanni akkanaa isin qunname namoottan isinii dhiyaatuun mari'adhaa yoo dandeessan yaada keessan baafadhaa ofirraa baasaa malee lubbuu teessan qaalii tana dabarsitanii hin kenninaadha. So faamilii fi maatii fi namoonni obboleettii teenyatti dhiyaatan hundaafuu jajjabina isiniif hawwina. Duniyaan hanganuma kunoo waan hangana xiqqoo tanaa fi har'a wal qeynee ajandaa wal godhannee wal jibbina. Please barumsa irraa fudhadhaa namuu barumsa isiniif haa ta'u namoonni lubbuu teessan irratti waan akkanaatis yaada qabdan please maatiin mari'adhaa hiriyoota keessaniin mari'adhaa waan san irra caalu dalagaa malee lubbuu teessan qaalii hin baasinaa lubbuun takka dabarraan immoo hin deebitu yookaan sooshaal miidiyaa guutumatti ofirraa cufaatii jireenya lafaa nagaan jiraadhaa. So akkasiin isinin jaa ammallee irra deebi'ee maatii obboleettii teenyaa jajjabina isinii hawwaa jajjabaadhaa galatoomaa please of eegaa especially dubartoonni especially ijoolleen teenya namoota koomantii jalatti duraanis waa jettaniin je'uunii dhaabaa dhiisaa haga takka irraa xiqqeessaa boru eenyutu akkana if godhaa boru eenyutu if jibbee gartee haga lubbuu of baasutti deemaa hin beektan waan ta'eef boru sheenoorra boru osoon akkana je'uu baadhee jennee if wanni godhurra arrumaan tana at least yoo dadhabnee harka keenyaa fi afaan keenya qabannee nama san scroll goonee biraa haa ta'u. So please hundi keessanuu dhiifama godhaa fi namoonni itti aara qabdan addunyaan hanganuma kunoo khalaas namni hanqanumatti sa'a garaagarummaa sa'a takkaa fi sa'a lamaa fi daqiiqa muraasa keessatti wal biraa deema daqiiqa muraasa duranii jirti lubbuuni amma garuu hin jirtu. So please hanganaaf jennee akka waliin qeynee waliin arrabsine yoo dadhabnee gartee jechaa wal tuquu dhiisine yoo dandeenya support wal goone wal biraa kunnu kuni miidiyaa irratti miidiyaan alatti obboleeyyan keenya bifa kanaan dhabu jiru hedduutu jira. Dhugaa hedduu garaa na balleessite nagaan turaa hundi keessanuu jajjabaadhaa.